Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma kanaan dura har'as kunoo viidiyoo tokko deemnee jirra jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kanaan akkasiin bashannantan akkasiin gammaddan zanaafata akkasiin jettan abdii guddaa qabna. Viidiyoon keenya har'aas gaaffiif deebii ittiin bashannantan ittiin bohaartanidha. Malee qeeqa biraa yookiin immoo jibba nama sanarraa qabaachuu keenya mini. Kanaaf gaaffiif deebii keenya har'aa akkasiin bashannantan abdii guddaa qabna. Gaaffiif deebii keenya har'aa irratti immoo namni nuyi qabannee dhiyaanne Dr. Naabiyaad Geetu. Dr. Naabiyaad Geetu gaaffii tokko nan gaafadha. Gaaffii kanaan hin bohaartu ittiin bashannantu. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan immoo amma subscribe gochuudhaan miseensa ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna. Yeroo subscribe gootan mallattoo notification tuquudhaan viidiyoo yeroo akka nuyi gadhiifnu akka ni dafee isin qaqqabu godhaa isiniin jechuu barbaanna. Viidiyoo keenya immoo like gochuudhaan jalqabna. Kanaaf like gochuudhaan amma like nu godhaa. Amma kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsaa jechuudha. Dr. Afeerraa keenya kabajjee gaaffii si gaafachuudhaaf barbaanne irratti argamu keetiif gaaffii keenya nu deebisuudhaaf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomna siin jenna. Baga nagayaan qophii keenya irratti nagayaan dhuftee utuun gara gaaffii kootti hin darbin akkuma amala keenya daawwattoota keenya nagaa gaafadhu yookiin immoo isaanii wal bare. Nagaa fayyaan isiniif haa ta'u. Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Gaaffii kootti kallattii maan gara gaaffii kootti darbaa. Gaaffiin kun tokkoffaanii namoota tokko yoo ilaalle biyya koo irratti lammii koo irratti daangaa biyya kooti irratti lafa koo irratti nan wareegamaa jiru. Fakkeenyaaf Abdiisaa Agaa yoo ilaalle Xaaliyaan biyya keenya qabachuun qabdu dheetu aarsaa meeqa kaffalaa ture jechuudha. Dhumarratti maal godhee diinaa yookiin jara sanaan qabameetu hin wareegame jechuudha. Sababa maali? Sababa lafa isaati wareegame jechuudha. Ati akka sammuu keetiitti yookiin immoo akka yaada keetiitti maalirratti wareegamuu barbaadda? Yoo maalitti si duraa bu'ameen jaallattu yookiin maalirratti wareegamuu barbaadda beekti Dr. Akkuma beekamu durbummaa irratti. Nambadeeka maal yaameen Dr. Innis yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan beekamu durbummaa jedhama egaa. Egaa kuni fedhii keetii jechuudha waan jennu hin qabnu. Garuu moo Dr. waan yaadachiisteetta kanaan dura informationii tokko dhaga'een ture lafumatti hojjetu yookiin lekcharii lafootti barsiistutti Dr. tokko jira ture. Dokterii sun maal godha? Yeroo gara hospitaalaa dhaqu hospitaala ni keessaa hojjetu yeroo dhukkubsattoonni yaalamu dhufanii keessumattuu shamarran yeroo isaan yaalamu dhufanii utuu dhukkuba isaanii qoratiin dura qorannoo biraa geggeessaadhaan utuu dhibee isaanii gaafatanidha. Utuu dhibee isaanii gaafatiin qorannoo biraa geggeessaadhaan. Qorannoo ni geggeessu kanas dhageera garuu addan baafanne isa adda baafachuudhaaf dokterii kana utuu natti himte yookiin gara qophii kootiitti affeeree interviyuu gaaffiif deebiin godhaati. Utuu natti himte dokterii kana eenyu akka ta'e bifi isaa maal akka ta'e maqaa isaa eenyu akka ta'e utuu natti himte qubanna immoo. Kanaaf utuu natti himte dokter natti himuu dandeessaa? Nama addaa fuula addaa miti anuma Dr. Naabiyaad Geetudha. Isini Dr. maal jechuudha meemma kuni isin takka godhaa jedhanii ikonomii eessaati kuni argachuun qabaa gaaffiif deebii dhiyeessuun qaba wanta ni qoratu kan adda baafachuun qabaa eetanii cinqamaa ture. Lakkaa jedhaa isinidha. Tole bakka baga isin ta'e meemmoo maal qorattu mee wanti isin qoratan kun immoo maalidha yookiin immoo utuu dhibee isaanii gaafatiin shamarran kana maal qoratu yookiin dhukkuba isaanii utuu gaafatiin dura qorannoo isin geggeessitan kun maalidha meemee maali? Immoo durbummaa qabdii moo hin qabdu kan jedhu. Tole egaa gaariidha. Isaantu naa qoradhatee tole immoo irra caalaatti shamarran akkam akkamii immoo qorachuu dandeessa yookiin shamarran akkam akkamii umurii isaanii akkamii qoratame? Keessumaa shamarran waggaa 10 wayii keessa gaafa jiran 20 gara jalqabaa yaa'u. Egaa waa maleen qorattu jechuudha. Qorannoon kee kunis maaliif akka ta'e salphaamatti naa galeera. Keessaa barbadeessuufidha jechuudha. Ishi walumaa galatti shamarran hammamiirraa barbadeessiteetta yookiin immoo shamarran hammamii qoratteettame qorannoo kana irraan geesseettati? Shamarran umurii isaanii waggaa 14 hanga 17 ta'an keessaati shamarran 48 yookiin parsantiin 48. Maal bannaati atoo akka jechuun daguugaa martaa jechuudha walumaa galatti. Tole egaa shigaa numti yoo ta'u shamarran warra hin qabne hin ariitu warra hin qabne akka odeeffannoo qabutti hin ariitu dhukkuba isaanii yaaltan jedha. Garuu immoo warra qaban yookiin warra durbummaa qaban immoo duubatti hambistu jedhan. Tole egaa
warra qabaatan kana gaafiin kun guddaan warra qabaatan kana akkamitti tole siin jechuu danda'u yookiin akkamittiin tole siin jedhanii waan kana sii fayyamuu danda'u kati keessaa rukuttuuf yookiin immoo maal jette garaa laaffatame jecha akkamii xaqamamtaa yookiin maal ittiin jetta gaafa waan sana keessatti argitu. Jaalala keessa jaalala dhugaadha. Akkas taanaan si jalan darbanii jechuudha maal kunoota akkuma nama qalbii jijjiirratu. Akkas taanaan dafanii qilleensarraa dhagaan isaan tolee si jedhanii gaafiin koo inni kan biraan immoo jarri kuni baay'ee durbummaa egaa meeshaadhaan hin qoratamu kun waan beekamaa waan lafa jirudha. Akkamittiin baruu dandeessa akka isaan durbummaa qaban yookiin akkaataa akkamittiin bira ga'uu dandeessa meeti maaliin adda baafatta? Namoonni baay'een hirriba dafee isaanii hin qabu, ciisanii hirribi hin qabu, achi gangalatu, as gangalatu, kaan immoo xiqqoo rafanii kan dammaqanii kaan jiru, kaan immoo irra fugaruu yaadaan hin yaadu, waan garaagaraa namoonni yaadan baay'een isaanii jiru. Hirriba hin qabne jechuudha. Namoota akkasiitii warri hirriba hin qabne warri amma sa'aatii 8 ta'aa bulan jechuudha. Anaaf iyyuu ariifidha soofeetan gaafa halkan meeqatti raftu jedhanii meeqatti kaatu jedha adda baafachuu danda'a jechuudha iyyuu. Tole egaa guddaa galatoomii kanarraa barnoota guddaa argadheera. Tole waan arge gidduutti eeggadda isaatti natti himtee dooktarii mucaa shamarree tokkotu dhufee na biratti yaalamuu dhufee jettee waa meeqaan meeqa gaafadheen turee jette gaala durbummaa qabaachuu dhiisuu si adda baafachuudhaaf jettee garuu ammoo kana irratti shakkii tokko natti dhagahame jechuudha. Shakkichis maalidha? Mucaan kun gaafa haasoftu waan sobdu natti fakkaata maaliif gaafa wani fiizikaala ishee gaafa ilaalu waan nama biraa wajjin ciiste wayi natti fakkaata maaliif ilaalamee beekamuu hin danda'amu waan ta'eef garuu ishee maayetti sobuu barbaadde yookiin immoo akka waan qabduutti haasaa turte jechuudha. Waan asii sobdu wayi natti fakkaachaa turte akkamitti amantameeti kana? Anis immoo icciitii harkaa baasuudha waan baay'ee jedheera. Icciitii harkaa baasattee yaalteeti ufumaa rakkatte kana. Inni sobula akkamitti namanuu danda'ama. Intalettiin koo baay'ee sobdila baay'ee sobdisayyuu mucaan sun baay'ee sobdi akkamitti namantatti akka isheen sobdu taate beektu ati. Baay'ee kakatte baay'ee. Amma gaamee dooktar walumaa galatti gabaabaa mattee yeroo gabaabsinee haasaa keenya lafa keenyu shamarran dhukkubsatanii yookiin dhibee isaaniitti furmaata argachuudhaaf isin biratti yaalamuu dhufanii maal ta'anii galu? Durbummaa isaanii gatuu danda'u. Egaa hagatan ka maal goona ree falan qabnu bakka waan rabbi nuu kenne argachuun namni nuti waan kana immoo akkamidha immoo dhiisuu hin dandeessan yookiin waan kana gochuu dhaabuu hin dandeessan akkuma isaan fayyisii itti matanitti dhukkuba isaa itti matan yookiin dhibee isaa itti matan qofa yaaltanii gad dhiisuu hin dandeessanii shamarran keenya nagaan nuuf jiraatanii waan kana dhiisuu hin dandeessanii dooktar. Suusii nutti ta'ee kanaafuu reeshii maal yaaddarree? Ammas deemsi keenya itti fufaa. Egaa dooktar sa'aatii kee aarsaa gootee warra maallee yaalii isaanii addaan qottee sa'aatii kee nuuf aarsaa gootee gaaffii keenya nuuf deebisuuf dhiyaachuu keetti guddaa galatoomsii jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa gaaffiif deebii keenya dooktar Naafi Argeetu wajjin goone kan ammaa kana ture gaafa gaaffii kana keetti gaafa immoo isin bashannansiisuuf isin bohaarsuudhaaf jennee viidiyoowwan garaagaraa keessaa barbaannee qulqullee ediitootti goonee finneerraa kanaafiyyuu akkasiin ittiin bashannantanii malee qeeqadhattanii akkasiin qeeqxanii miti yuutuubii keenyaaf haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maamila ta'aa yaadaa fi gaaffii qabdan hundumaa immoo koomentii irratti nu barreessaa yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan maamila biraa nu gaasin jechuu barbaadna. Kanaaf amma viidiyoo biraatiin qophii zanaafataa jedhe kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.